yaada keenya hundumaa fuula Waaqayyo Waaqa jiraataatti sassaabannee yeroo gabaabduu duwwaadhaaf dubbii Waaqayyoodha dhageenyaa. Kanaaf Waaqayyo dubbii isaa akka nuyi dhageenyuuf ayyaana akka nuuf baay'isuuf Waaqayyoon kadhannaa. Eegee jiraachisee yeroo kana akkaataa kanatti fuula isaatti kan walitti nu qabee maqaan Waaqayyoo bara baraan ololaa jedhu. Warra dubbii isaa dhaga'an, warra isa waaqeffatan, warra fuula isaa deddeebi'an godhee yeroo kana iddoo kana kan nu kaa'e Waaqayyoodha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Yaa Waaqayyoo, Waaqa keenyaa, Gooftaa keenyaa, uumaa keenyaaf jiraachisaa keenyaa, baroota keenya hundumaatti nu wajjiniin taatee jiraadhaa jettee jireenyatti nu jiraachiftee yaa Gooftaa. Yeroo kanaan kan nu ga'e siidha. Ulfinni dabarre maqaa Gooftaa Yesuusiin Waaqaaf lafarratti siif haa ta'u. Mootii keenyaa, Gooftaa keenyaa, yeroo kana siin Waaqayyoon Waaqa jiraataa si kadhanna yaa Gooftaa. Dubbii sagalee kee dhaga'uun ayyaana keetiin gargaarsa kee nu barbaachisa. Yeroo kana dubbii kee isa dhugaa akka dandeenyuuf ayyaana kee nurratti dhangalaasuun maqaa Gooftaa Yesuusiin fedha keef jaalala kee haa ta'u. Biyyi lafaa gannu harkisa, yaadni keenya gannu harkisa, qalbiin keenya gannu harkisa. Garuu yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa kana mo'anne ol jenne siin Waaqayyoon Waaqa jiraataa ilaaluuf akka dandeenyuuf ayyaana Waaqarraa nurratti dhangalaasuun maqaa Gooftaa Yesuusiin jaalala kee haa ta'u. Yeroo kana qalbii keenya hatu kan barbaadu, yaada keenya hatu kan barbaadu, ergamaan diinaa maqaa Gooftaa Yesuusiin nurraa kan rukutame haa ta'u. Yaada keenya bittimsuu kan barbaadu maqaa Yesuusiin nurraa kan cabe haa ta'u. Dubbii kee ergi nutti dubbadhu. Isa jireenya bara baraatiin nu ga'a yaa Waaqayyo. Dubbii kee ergitee nutti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Yeroo keenya kana booddee jirurratti ati duwwaa nu ulfaadhu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin Ameen. Waan hundumaa dura nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Yeroo dheeraa hin turru akkuma beekamu sagantaa garaagaraatiin yeroon keenya baay'ee sokkeera wanta ta'eef dubbiin irratti dubbachuus torbanarraa yeroo bal'aa fudhannee yeroo dheeraa fudhannee dubbii Waaqayyoodhaa gadi fageenyaan ilaalleerraa isa yaada isaa duwwaa cuunfee gabaabsinee daqiiqaa 10 hamma daqiiqaa 15 duwwaatti dubbii Waaqayyoodhaa walii wajjiniin ilaalla. Har'a hin turru jechuudha. Kutaan har'a walii wajjiniin ilaallu Qorontoos 9 boqonnaa 9 lakkoofsa 7 hamma 9tti kan jiru ta'a. Qorontoos 9 boqonnaa 9 lakkoofsa 7 hamma 9tti kan jiru ta'a. Dubbii Waaqayyoodhaan dubbisaa akkana jedha. Namni adduma addaan garaa duuba yookiis giddiidhaan utuu hin ta'in akka garaa isaatti murtoo godhetti kennuun isaaf ta'a. Waaqayyo nama gammachuudhaan kennu hin jaallata. Yeroo hundumaa waan isin barbaachisu hundumaa argattanii karaa hundumaa of dandeessanii hojii gaariif iyyuu irraa kan isiniif hafu akka qabaattaniif Waaqayyo isa isin barbaachisu irra caalchisee isiniif kennuuf danda'aadha. Akkuma caafame inni harka guutee warra dhabaniif hin kenna. Tollisaas bara baraan jabaatee hin dhaabata hin jedha. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Torbanarraa jalqabnee kan turre mata duree ija godhachuu jedhu waggaa kana waldaa kiristaanaa keessatti dubbatamu jalatti mana Waaqayyootiif hojii Waaqayyoo bal'isuudhaaf mootummaa Waaqayyoo bal'isuudhaaf kennuudhaan ija godhachuu kan jedhu irratti walii wajjin barachuu jalqabne. Hojii Waaqayyootiif kennuun mootummaa Waaqayyoo bal'isuudhaaf kennuun karaa ittiin ija godhatan keessaa isa tokko akka ta'e walumaa galatti dubbii sadii irratti xiyyeeffannee dubbachaa turre torbanarraadha. Inni jalqabaadha kennuun horiidha wanta ta'eef waa'een horii immoo jireenya namaa keessatti baay'ee rakkisaadha wanta ta'eef fakkeenya namichaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya bara baraatti galuudhaaf maal gochuutu naaf ta'a yommuu inni jedhee gaafate Gooftaan abboommiiwwan garaagaraa itti hime dhumarratti garuu kana hundumaan dhalachuu kooti jalqabee eegera yommuu inni jedhe
dhaqiitii qabeenyaa kee hundumaa gurgurii egaa kottu kana duwwaa si hafe yommuu ittiin jedhe inni isaa dhimma horiitti yommuu dhufe fuulli isaa akka inni geeddarame dhiiseellee akka inni sokke waa'ee horii jabaa akka inni ta'e ilaalleetu kanaaf jalqaba irratti horii keenya waaqayyoof kennuudhaaf ayyaana waaqayyoo nu barbaachisa jennee waldaa Maqidooniyaa keessatti waa'ee ayyaana sanaa cimsee akka inni dubbatu Phaawulos ayyaana isaaniif kenname sababii kanaatiif dursanii of kennani iyyumni isaanii baddu baasa yonnaa ta'e illee garuu kennaa kana fuunee dandee warra kaaniif akka nu kennuuf immoo nu kadhatan jedhee Phaawulos akka dubbate kennuudhaaf ayyaana waaqayyoo akka nama barbaachisu mooraalii miti waa'ee kennuudhaaf ayyaana waaqayyoo nama barbaachisa ayyaana waaqayyoo keessatti eegamu nama barbaachisa jennee kanaaf immoo cimsinee waaqayyoon kadhachuun akka nurra jiru ilaalle ayyaana waaqayyootu nu barbaachisa calluma jennee mooraaliidhaan deemu yeroo gabaabduudhaaf ta'uu danda'a ayyaanni waaqayyoo garuu hamma dhumaatti nama adeemsisa galanni waaqayyoof haa ta'u inni lammaffaan ilaalle kennuudhaaf horii ofii kennuudhaaf dursanii of kennuu barbaachisa namni yommuu of kennuti waaqayyoof kenna namni of kennee jennaan waaqayyoof of laannaan horii isaa kennuun itti ulfaatu jennee ilaalle inni sadaffaan kennuudhaaf wanta nama takaalu keessaa ba'utu namarra jiraata jenne wanta nama hidhu akka namni hin laanneef waan nama hidhu sabni Israa'el biyya garbummaa keessa jiraate biyya Misir keessa jiraate waaqayyoon akka ta'utti waaqessuuf waan hin dandeenye biyyicha keessaa ba'uun akka irra jiraatu waaqayyo baay'ee akka ittiin jedhe saba sanaanii waaqayyoon dhugaatti waaqessuudhaaf waan nama xaxu keessaa ba'uun akka namarra jiraatu waan nama hidhu keessaa ba'uun akka namarra jiraatu yeroo sanaadha haala gararraa jiraachuun kan danda'amu waaqayyo yaada isaa nuuf baay'isu isaan kana sadan ilaalle torban darbe ayyaanni waaqayyo nu barbaachisa waaqayyoof of kennuu nu barbaachisa haala nu hidhu keessaa waaqayyoon garaa guutuudhaan yaada guutuudhaan akka nuyi waaqessineef waan nu hidhu keessaa ba'uutu nurra jiraata jenneetu ilaalle har'a gaafa sana akka mata dureetti kan fudhanne kennuun akkamitti danda'amaa isa jalatti dubbanne kana hundumaadha har'a immoo kennaan waaqayyo barbaadu kennaa akkamiiti waan jedhu gabaabsinee ilaalla kutaan amma dubbise Qorontos lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 7 hamma 9tti yommuu ilaallu dubbiin guddaan achi keessa jiru tokko akkas jedha namni hundinuu namni adduma addaan garaa duuba yookiis giddiidhaan utuu hin ta'in akka garaa isaatti murtoo godhetti kennuun isaaf ta'a waaqayyo nama gammachuudhaan kennu jaallata jedha galanni waaqayyoof haa ta'u waaqayyo nama gammachuudhaan kennu jaallata jedha jalqaba kennaan nuyi mana waaqayyoo keessatti kenninu yaa saba waaqayyoo dhugaa isaa yonnaa ilaalle waaqayyoof galata dhiyeessuudha kennaani waaqayyoof galata dhiyeessuudha kennaani ittiin waaqayyoon waaqessuudha kennaan gargaarsa miti kennaan nuyi mana waaqayyoo keessatti ilaallu gargaarsa miti waaqayyo iyyoome waaqayyoon ittiin gargaarsa miti gargaarsa kennaa kenninuun waaqayyo waaqasa waaqaaf lafa uumeedha qabeenyaan biyya lafaarra jiru hundumtuu kan isaati galanni waaqayyoof haa ta'u waaqayyo rakkannaan waaqayyoon gargaarsa miti yeroo kennaa kenninu waaqayyoof kabajanaan nama leessaa situ naaf kenne situ nama na godhe situ asiin na ga'e jenneetu galata kee jechaatu fuula waaqayyootti dhiyaannee waaqayyoof galata kennina isa kana Daawiti faarsaa isaa 116 lakkoofsa 12 irratti akkana jedha wanta gaarii inni anaaf godhe hundumaaf ani waaqayyoof maalan deebisaa wanta gaarii inni naa godhe hundumaatiif ani waaqayyoof maalan deebisaa galanni waaqayyoof haa ta'u yaada kana keessa galuudhaaf akka dandeenyuuf dhugaadha kennuudhaaf dhiphachuu yaadda'uu utuu hin ta'in nama waaqayyo naa godhe kana hundumaa yaade ani garuu waaqayyoof maalan deebisaa namoota jennu waaqayyo nu haa godhu yeroo teenne yaadnu amma yeroo biyya kana keessa teenne yaadnu haalli nuyi keessa dabarree dhufne wanti nuyi keessa ceene dhufne wanti baay'een isaa waan salphaa ta'e fakkaachuu danda'a yeroo addaa teenne ilaallu garuu mee gara gaggeeshaatti ilaalaa hiriyoonni keessan baay'een kan bishaaniin dhuman hiriyoonni keessan baay'een mana hidhaa keessatti kan dhiphatan hiriyoonni keessan baay'een rakkina gurguddaa keessa kan jiran garuu mee gara gaggeeshaa jireenya waaqayyo har'a isin jiraachisu ilaalaa kana hundumaatiif nuyi waaqayyoon maal deebifna galanni waaqayyoof haa ta'u namni waaqayyoodha dhugaadha namni waaqayyoo yeroo hundumaa nama oolmaa waaqayyoo lakkaa'u ta'utu irra jiraata namni waaqayyoo
nama oolmaa waaqayyoo lakkaa'u nama hir'ina lakkaa'u tun taane nama oolmaa waaqayyoo lakkaa'u wanta waaqayyo jireenya namaa keessatti hojjete wanta waaqayyo namaaf godhe qoosaa isinitti hin fakkaatin baay'een keessan utuu waaqayyo isin gargaarre ta'e har'a dana jiraachuudhaaf lubbuudhaan hin jirtan akkuma hiriyoota keessanii yookaan ajjeefamtanii yookaan baddanii yookaan dhiphina keessan keessa jirtu garuu waaqayyo harka qabee galana isin keessee isin galanni waaqayyoo fudhatu oolmaan kun dagatamuu hin qabu waaqayyo yeroo waaqessinu gochaan waaqayyoodha dagatamuu hin qabu yeroo waaqayyoon waaqessinu oolmaa isaa yommuu lakkaa'u jalqabnu waaqayyo immoo eebba waaqarraa irratti ajaja ulfinni waaqayyoo fudhatu dubbiin waaqayyoodha kun dubbii amanamaadha ani wanta waaqayyo gaarummaa waaqayyo naa godheef ani maal mandeen isaa jedha garbichi waaqayyoodha Daawiti yommuu dubbatu waa'ee oolmaa waaqayyoodha namni waaqayyo oolmaa waaqayyo lakkaa'uun isaaf ta'a saba waaqayyo isa kana dubbachuun barbaada har'a ba'uun keenyaaf galuun keenya rakkina keenya lakkaa'uudhaan hin ta'in oolmaa waaqayyo lakkaa'uudhaan haa ta'u yeroo sana waaqayyo nutti dhiyaata yeroo sana waaqayyo hundumaa gochuu danda'u yeroo nuyi galata kee waaqayyo haxunnaa haa guddatu wanta waaqayyo godhe ilaallee keessa keenyatti yommuu nuyi waaqayyoon galateeffannu eebbi waaqayyo naannoo keenya buufata galanni waaqayyoof haa ta'u jaalalli dhugaan oolmaa waaqayyo lakkaa'uudhaan namni waaqayyo dubbii waaqayyoodhaan akka jedhu nama jaalalaan kennu jaallata waaqayyo jedha nama jaallatee kennu nama dhiibamee kennu tun ta'in nama dirqisiifamee kennu tun ta'in nama jaalalaan kennu waaqayyo kuni waaqa ilaaluudha hin ilaala akkatti namni kennu hin ilaala garaa namaa hin ilaala waaqayyo wanta namni kennu tun ta'in baay'ina namni kennu tun ta'in akkatti namni kennu ilaala waaqayyo garaa ilaala kanaaf namni jaalalaan waaqayyoof kennutu irra jiraata jaalala waaqayyo yaadu maal godhee waaqayyo ni gabaabaatti waa ilaali maal godhee waaqayyo maaliif nuyi kennuun kan nurra jiraatu waaqayyoon jaallachuun kan nurra jiraatu Maariyaami yeroo gooftaan Yesuus Kiristoos qabamuudhaaf jedhu jala shittoo yookaanis urgooftuu gati jabeessa fiddeetu miilla Yesuus Kiristoos irratti dhangalaafte urgooftuu gati jabeessa maqaa hin qabne tokko fiddee miilla Yesuus Kiristoos irratti dhangalaafte yeroo kana ilaalchi namootaa adda adda ture warri kaan hin dubbanne malee tarii waan gaarii hojjette kan jedhan jiraachuu danda'udha garuu isaan keessaa urgooftuun gati jabeessi kun maaliif badaa kan akka Yihuudaa maaliif badaa urgooftuun gati jabeessi kun jedhanii kan morman kan yaada garaagaraa dhiyeessanis jiru garuu isee waan keessa see bude tokkotu jira Yesuus Kiristoos eessaa akka ishee baase Yesuus Kiristoos hidhaa akkamii keessa akka ishee baase hammuma gargaarsi waaqayyoo nu galee waaqayyoo galateeffanna hammuma gargaarsi waaqayyoo nutti batametu waaqayyoof kennina iseen hidhaa seexanaa keessa akka waaqayyo see baase qabaa seexanaa jala waaqayyo akka see baase waan beekuuf qabeenyaa see hin mararsiifanne fiddee miilla gooftaa Yesuus Kiristoos irratti dhangalaafte Yesuus Kiristoos immoo akkas jedhe wanti seen goote kun jedhe wanti seen goote kun lafa wangeelli kun lallabamu hundumaatti hin dubbatama jedhe galanni waaqayyoof haa ta'u waaqayyo nama jaallatee kennu barbaada kennuudhaaf immoo waaqayyo maal godheeraa jireenya keenya keessatti calluma jennee dhumna moo waaqayyo maal godheeraa guyyaa har'aa waa'ee ayyaana meexxii yookaanis hoosaayinaa isa jedhutti ayyaaneffachaa jirra wanti baay'een namaan galu yonnaa ta'e dhumni isaa garuu waa'ee ayyaana har'aa kana yeroo ta'e yaadnu dhugaadha wanti guddaa yaadamu tokko jira yoo namaan galu ta'e dhugaa yoo namaan galu ta'e kallattii gara biraarra bu'ee yonnaa deeme dhumni isaa gaariin ta'u ayyaana har'aa yonnaa teessan ilaaltan macaafa sira dubbifan irraa keessumaa nu dubbisan irraati yeroo nu dubbisan guyyaa kana namoonni hundumtuu baala meexxii qabatanii karaatti ba'anii hoosaayinaa maqaa waaqayyootiin kan dhufu inni galateeffamaadha jedhanii hundumti namaa ba'ee mootii kana simate hin galateeffate garuu kan isin dhibu torban tokko booddee namoonni kun ba'aniitu immoo yeroo mootichillee barbaa gad isinii dhiisu moo Yesuusin gad dhiisu yommuu isaaniin jedhe barbaa gannuu dhiisi barbaa isa hattuu isa gannuu dhiisi
Yesuusin garuu fannisi jedhu turan namootuma torbanarraa hoosaayinaa jedhan namootuma torbanarraa maqaa waaqayyootiin kan dhufu galateeffamana jedhantu gaafa sana mo'achi ba'anii Yesuusin fannisi barbaaduu danda'u dhiisi jedhan maaliif dhugaa irratti hundoofne jalqabuma iyyuu maqaa waaqayyootiin kan dhufu galateeffamana jechuun isaanii isaan mootii Yihuudootaa sagarbummaa warra Roomaa jalaa isaan baasutu dhufe jedhan malee ilma waaqayyo waaqa jiraataa isa lubbuu keenya seexana jalaa baasee jireenya bara baraan nu kennu dhufe jedhanii miti yeroo sumayyuu kan isaan jedhan garbummaa waan tammaateefitu garbummaa jalaa kan nu baasutu dhufe jedhaniitu isa galateeffatan kallattii gadhiise jechuudha. Wanti baay'een dhugaarratti hundaa'u ta'ee jennaan takka ture diigamuu isaan oolu. Dhugaarratti hundoofne akka deemnuuf gooftaan nu gargaara. Yeroo baay'ee wangeela keessaa sammuu namaatti wanti ulfaatan jijjiru kan jajjabaatan jijjiru akkuma gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo namni suni siduukaan bu'aa yommuu inni ittiin jedhe namni tokko siduukaan bu'aa yommuu jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedheen yaada isaa argee keessa garaa isaatii argeetu akkas jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos waan bomboolla qabu simbirroonni illee mannee qabu ilmi namaa garuu iddootti mataa isaa hirkifatu iyyuu hin qabu jedhe maal barbaachi kan inni qabuu barbaade beeka wanta ta'eefitu ilmi namaa garuu mataa isaa iyyuu lafatti hirkifatu hin qabu jedhe jechuun akkasii kun si'a tokko namatti ulfaatu garuu Yesuus Kiristoos dhugaa waan ta'eef yeroo hundumaa dhugaa dubbata dhugaatu walitti nu qaba dhugaatu wal duukaa nu deemsisa si'a tokko achi qabnee as qabnee achi qabnee fakkeessinee wal duukaa deemuu yaalla yeroo dhaaf hin deemama yeroo wanti garuu hin harcaa waaqayyo jireenya akkasii nu haa baraatu yeroo hundumaa dhugaa jaallannee dhugaa dubbachuuf gooftaan ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Nuyi kiristiyaanonni waa'ee kennaa yommuu yaadnu wanta waaqayyo nuuf godhe yaadutu nurra jiraata. Efesoon irratti Phaawulos cimsee dubbata waa'ee kanaadhaa waan waaqayyo nuuf godhe. Kiristiyaanonni isa kana jabeessinee yeroo hundumaa yaadutu nurra jiraata. Maa inni Yesuus Kiristoos warra fagoo jiranis warra dhiyoo jiranis ofii isaatii dhufee keenyan diinummaa gidduu jiru warra Yihuudiin taanes keenyan diinummaa gidduu jiru diigeetu fayyinni warra Yihuudii waaqayyo waaqa Israa'el jedhama ture sababiin isaa Abrahaamiin qo'ate wanta ta'e kakuu abdii fayyinaa warri qaban Israa'eloota turan warri kaan orma turre garuu Yesuus Kiristoos dhufee keenyan diinummaa nu gidduu jiru diigee gooftaa Yesuus mootiin nagaadhaa nu warra fagoo jiruttis jireenya bara baraa akka lallabamu godhe galanni waaqayyoof haa ta'u. Du'uu isaatiin Yesuus Kiristoos mul'achuu isaatiin nuyi warri fagoo turre dhiyaanne jechuudha mootummaa waaqayyootti warri dur abdii hin qabne dhufuu Yesuus Kiristoosiin abdii jireenya bara baraa qabaanne jechuudha. Kana immoo seexanni lammaffaa iddoodhaa kaasuu hin danda'u maqaa waaqayyoo ulfaatu. Hari argachuuf dhabuun keenya yeroodhaan jijjiiramuu danda'a. Har'a darganna boriin namna inni kun jijjiiramuu danda'a. Fayyinni keenya garuu kan bara baraati. Warri kanatti gammadan harka rukutuun waaqayyoon galateeffadhaa. Fayyinni keenya kan bara baraati. Seexanni iddoodhaan kaasuu hin danda'u. Wanta Yesuus Kiristoos fannoo irratti godhe kana yeroo tokkoof isa dhumaatiif wanta inni fannoo irratti godhe kana seexanni raawwatee iddoodhaan kaasuudhaaf hin danda'u. Hin raawwate jedhe Yesuus Kiristoos. Karaa jireenyaa raawwatee barame jechuudha. Seexanni deebisee cufuu hin danda'u. Balballi gahaannam waldaa kiristiyaanaa hin danda'u dubbiin waaqayyoodhaan hin danda'u balballi gahaannam. Yesuus Kiristoos baneera wanta ta'e kana yeroo hundumaa yaaduu kan nuuf ta'u. Yaa saba waaqayyoo yeroo waaqayyoon waaqessinu waaqayyo jireenya bara baraa nuuf kenne. Isa qabeenyaa guddaan isa eebbi guddaan irratti xiyyeeffachuun kan nuuf ta'u. Isa kana yaadneetu galataan fuula waaqayyootti dhiyaanna. Kana duwwaa mootuu hin taane waa'een kennuu kun yeroo baay'ee namoonni mana waaqayyootiif kennuudhaaf hin sodaatu. Sodaan kun immoo hin hir'atinnaa yookaanis qaawwinnaa yeroo kennan irraa hir'isu wanta ta'aniif waan qaban irraati hir'inatu mul'ata. Kanaaf namni kennuu sodaatu. Garuu dubbiin waaqayyoodha. Kennuu keessa eebbi waaqayyoos akka jiru dubbata. Kennuu keessa eebbi waaqayyoodhaas akka jiru. Kennuu keessa eebbi waaqayyoo akka jiru. Kutaanuma jalqaban dubbisee akkas jedha. Yeroo hundumaa waan isin barbaachisu hundumaa argattanii karaa hundumaa of dandeessanii hojii gaariiyyuu irraa kan isiniif hafu akka qabaattaniif waaqayyo isa isin
waaqayyo immoo eebba isaa irratti dhangalaasa. Kana gochuudhaaf waaqayyo danda'aadha jedha. Namni emotionally isin jajjabeessuuf akka jedhatu hin taane dubbiidhuma waaqayyootu waan isin barbaachisu gararraattu isiniif kennuudhaaf waaqayyo danda'aadha jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Harka walitti rukutee waaqayyo waaqayyo danda'a. Hallelujah. Dubbii kana yommuu ilaallu dubbii abdilee boofaan fuula mootichaatti jedhamtu fuula koo dhufa. Yeroo dubbii kana ilaallu waaqayyo danda'aadha. Akkas jedhani mootichi harka isaanii hidhee miilla isaanii hidhee ibiddatti darbatamuudhaaf yeroo murtoon irratti darbutti akkas jedhani. Yaa mootii jedhan namoonni waaqayyoodha. Yaa mootii waaqayyo keenya akkasitti yaaddu miti. Akkasitti yaaddu miti. Waaqayyo keenya yoo barbaade yoo fedha isaa ta'e ibidda boba'aa kan nu oolchuudhaaf waaqayyo danda'a. Danda'aadha waaqayyo. Ibidda boba'aa kan nu oolchuudhaaf waaqayyo danda'a. Yoo fedha isaa ta'uudhaan baate immoo beeki ati. Nuyi waaqayyo waaqa jiraataa dhiifne yoo fedha isaa ta'uu baate immoo yoo nu oolchuudhaan baate immoo nuyi waaqayyo waaqa jiraataa dhiifne waaqa kan tolfame waaqa tolchate kanaaf hin waaqessin jedhan galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf waaqayyo maal godhe isaan isa amanatanii mooti. Waaqayyo danda'a jedhanii mooti. Yeroo jalqabaatiif humna biddaa dhaamsee waaqayyo salphina isaanii ulfinatti jijjiiree maqaa isaan qabatee waaqayyo waan abdilee boofaa waaqa jedhame maqaan waaqayyo ulfaata. Yeroo nuyi waaqayyo yoo barbaades na eebbisuu hin danda'a. Garuu ani eebba duwwaadhaaf utuu hin taane waaqayyoof kennuutu naaf ta'a. Hojiin waaqayyo bal'achuutu isaaf ta'a jennee yommuu nuyi waaqayyoof laachuu danda'u eebbi waaqayyo dukkaa gara mana keenyaa dhufa. Kana gochuuf akka dandeenyuuf waaqayyo jala isaa dhufa maalisu. Hin kadhanna waaqayyoon mee obboleettii keenya aanne kadhatatu wajjiniin waaqayyoon kadhanna galanni waaqayyoof haa ta'u. Ulfinni waaqa jiraataadhaaf haa ta'u. Haalelluuyaa. Hin galateeffanna waaqayyo. Haalelluuyaa Yesuus. Jiraataadha waaqayyo. Danda'aadha waaqayyo. Hallelujah. Kadhannaas hin galateeffannaas isa nu kenname Yesuus isa ofii du'ee du'aa ka'ee warra du'an keessaa isa nu waame Yesuus hiyyeeyyoota warra turree badhaadhota ni godhe maqaa keenya jijjiirree ijoollee waaqayyoo isa nu jechisiise. Hallelujah. Utuu abbaa hin qabaatiin abbaa sanuuf ta'e. Utuu michuu hin qabaatiin michuu sanuuf ta'e. Utuu fira hin qabaatiin fira sanuuf ta'e. Abbaa bara bara kana galateeffannee jireenya keenya isaaf laachuu qaba. Akkam akka isaaf taanuyyuu nun galu waan baay'ee nuuf ta'eera waan ta'eef. Otoo du'a ta'e namni fira isaaf du'a. Otoo du'anii nama oolchu ta'e namni sooressotaaf du'a. Fileeyyuu filatee gar tokko qoomosaaf du'a. Yesus Kristos garuu akkasumaan biyya lafaa hundumaaf du'ee du'aan kaase. Spaalaa diyaatoo seepaandalaa diyaalama tura lamoora namaa senemooriya. Moodoo keessa warra jiraniif du'eera. Foqii gamoo gurguddaa keessa warra jiraniifis du'eera. Oh, hallelujah! Warra laga
nunjette harmeen keenya itti laannu waan bararsifannu abbaan keenya nu dhaalaan nusiifin guddisaa otoo jedhee hin laannu waan mucaa keenya jaallannu sadi afurutu qabnu hin laannu tokkollee abbaa waan nu jaallattu ilma kee caalsifatte waan nu jaallattu ilma tokkicha waan qabdu itti garaa jabaatte yeroonni iyyu Elohee yeroonni jedhu yoo fedha kee ta'e waan kun anarra haa darbu yeroo jedhu hiyyoo ati du'uu keeti nama fayyifadhu hedduun qabaa jette garaatti jabaatte nuyi warra fayyineedha nuyi warra olmaa kee beeknuudha nuyi warra fayyee ka'eedha nuyi warra seenaan keenya jijjiirameedha laadiyaa lama tura lama diyaa namoo seena moraadatti yaadiyamaa yama tura lama seena moriyaa haleluuyaa nuyi siin buddeen nyaanneerra nuyi siin ifa argineerra nuyi siin jireenya argineerra laadiyaa lama tura lama diyaa namaa seena moraadatti yaadamoo waaqayyo si caalaa waan nu mararuu nu keessaa hin jiraatini si caalaa waan nu mararuu nu keessaa hin jiraatini afaan keetiin boqofatamnaa siin fayyinee siin gargaaramnee laga ceenee laga duraasayyuu yaalabaas yaalamoo laga diyaaboo sheetiyaa diyaaba sheendoo Yuriyaa keenya hadhan jiranii michooliin keenya baay'een jiranii siin nutti hafeef Yesuus siin nutti rarree hafeef Yesuus mee waaqayyo galateeffannu waan hin fayyadamne baay'een fayyiste waan hin jijjiiramne baay'ee jijjiirte waan hin kaane nagaa gurguddaa nurraa kaaste waan namni namarraa hin fuune nurraa fuute waan namni namarraa hin hiikne nurraa hiikte akka akkasii taanu beeknu nu dhoommayyu diyaabos hayyaanaadha hayyagoodha diyaamoon dola diyaabos seeti adiyaamooyya iyyeesus ammayyuu hiikaa jirtaa si agalatu ammayyuu fayyisaa jirtaa si agalatu ammayyuu nurraa haadhaa jirtaa si agalatu ammayyuu nukiyaa funaanaa jirtaa si agalatu Yesuuse Yesuuse waan akka guboo wayii guboo namni wallaalee illee hin jiru hoolota ilmoolee hoolotatti gara gombifamaa ilmoo kunatti funaanaa beekamaadha waan akka guboo wayii ilmaan namootarra waan gadi gombifame keessa jireenya namaa akka inni gadduuf akka inni gommaa jiraatu akka inni cabuuf akka inni yaaddamaa jiraatu irra gadi golboobe akka inni waa hin argine akka inni abdii hin argine akka inni ifa hin argine akka inni gammachuu hin argine irra golboobe waan dhoksaa ture tokko otuu obboleessi koo as dhaabbatee lallabu hafuurri waaqayyo ija koo fuudhe wayirra kaa'etu guuboo sana saba kanarraa kaase waaqayyo galateeffannaa akkas jedhe waaqayyo akkaati kakuu kee hin argine akkaati kakuu kee abdii kee akkati hin ilaalle akkaati gammachuuf aragalfii hin qabaanne isa sirra golboome turooye har'a sirraa kaaseera waaqayyo galata kee abbaa koo galata kee leenca koo galata kee nakeenyaan jettee nakeenyaan jettee fidaa keessa sin ilaadheerraa nun jettee ati waaqa taate namoota warra laammoo kana yaa waaqayyo nurraa barbaadde Iyyeesus nuyi warra waan tokkotti baanaa jennee hin yaadneeyyuu tabba guddaa kana nurraa galagalchitee baastee moo maaloo siin komatamne akka hin argamneef bara keenyaaf eegdoonni waaqarraa nuuf haa ta'an ati maal komati tokkicha lulaatteetta ati maal komati du'an hooshireetta
ilmaan namaaf bara haaraa bara jiraqatan nun jettee eeggaddicha sana gaafa yaa Waaqayyo asitti nu taasiftu waan guddaa ture baratti ija naqachan jette ammayyuu simbirroon adda garaa ija hafuura keenya nurratti kan inaafu maqaa Yesuus Kiristoosiin nurra kan caccabanata ija naqanne iji keenya biyya lafaa guute atis ija keenyatti gammadde biyya lafaas ija nurra argate ittiin fayye biyya lafaa kanarraa akka godaannuuf nu gargaara ija malee nu nambisini ija malee nu nambisini iji keenya biyya lafaa guute haa mul'atu atis itti gammadi aaratti galfadhu jireenyi keenya aara galfisin nawwini Yesuus ko jireenyi keenya guyyaa guyyaatti madaa keetti bubu'ee sin madeessini Yesuus eego jireenyi keenya sin taatoonu namoota baay'ee boolla wayii keessa boolla dhokataa wayii keessa ame kan wawwaatan jiru maal akka isaan wawwaatan beeku karaa gaa'ila isaanii boolla galafa sagalee isaan dhaga'amnee keessaa nan badee gaa'illi koo badee gaa'ila koo dibuufin gaa'illi koo diigamee harca'uuf jedhanii kan wawwaatan jiru akkasumaan jedha Waaqayyo qoricha kan fakkaattu taabileetii xixinnayyuu dhiisee fuudhee boollichatti yeroo inni gadi buusu boollichi achi ol buuteetu namoota wawwaataa jiran ol baasa maayinni jennaan tidaarii namoota baay'ee fayyiseera galateeffadha Waaqayyo Yesuus Kiristoos yeroo qabaachaa ture kanaaf ulfaadha finyoo ciramee kanaaf ulfaadha garaan keenya ammayyuu sitti haa deebi'u garaa fagoo jiru deebisi garaa fagoo jiru deebisi Waaqayyo ilmaan namaa gaara galataatti gaara ol ka'aatti kan nun baastu gaafa nu argattudha garaan keenya siif haa argamu karaa haaraa nuuf ciri karaa haaraa nuuf jaligamu karaa haaraa nutti baasi karaa haaraa nutti baasi Waaqayyo karaa haaraa nutti baasaa jira karaa qajeelinaa karaa haaraa karaa qulqullinaa karaa haaraa karaa jireenyaa karaa haaraa karaa abdii karaa haaraa dukkana keessa kan ittiin baanu karaan haaraan tokko ammas Yesuus Kiristoosiin nuuf qophaa'aa jira galanni siif haa ta'u irraa hafaa yeroof bara keenya irratti ulfaadhu mucoolii har'a mana keetti fiddee kan ufuma keef ayyaana keetiin nuuf haa guddatan dhukkuba hamaa hafuura biyya kanarraa jiru ala keenya nu harkaa kan fudhan irraa cabsi ijoollee fuula kee dura dhaabbatanii nuuf guddataa jiran kun ijaartuu mana kee nuuf haa ta'an hafuura isaanii ammaa kaasii biti foon isaanii ammaa kaasii mooyi foon isaanii dabarsitee nu jalaa hin kennini waan gootuu hundumaaf ulfaadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin jettee ameen Waaqayyo si haa eebbisu. Galanni ulfina Waaqayyoof haa ta'u obboloota nu tajaajilanii baay'ee isaan galateeffannaa yemaane Waaqayyo si haa eebbisu akkasumas immoo obboleettii keenya qarabati kan sagantaa ittiin baasin Waaqayyo nu qopheesse fayyaa ta'e gooftaan si haa eebbisu ittiin jedha fayyaa ta'a sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra obboleessa keenya Efreem Olaaniin gara fuulduraatti waamaa pirezidentii waldaa kiristaanaa keenyaa yaadachiisa gabaabaa qaba ammanni iddoo kana ga'utti sagantaa sila himame akkasiin yaadattaniifan cimsee si yaadachiisuu barbaada borii jalqabee amma sanbata dura amma torbanaadhaatti sagantaatu guyyaa guyyaatti jira
Monday through Saturday 6 p.m. Saati ja'atti jalqaba roobii sanufummoo movie ilaalla. Sanbata guddaan torban har'aa ayyaana du'aa ka'u ayyaaneessina. Ganama saati ja'atti jalqaba 6 a.m. Ganama saati ja'atti barreen gaddaas akkasuma ture. Sagantaa kana dubartoota keenya obboleettota keenyatu fudhate qorsii qopheessuudhaan sagantaa kana geggeessuudhaan isaantu nu tajaajila. Erga kutaa sana kennee booddee sagantaan inni regulariini sa'aatii 9tti jalqaba 10tti miti. Torban har'aa sa'aatii 9tti jalqaba 11tti dhufu. Yoo 11tti dhuftan homaan argitan. Kanaaf adaraa irratti yaada ganama sa'aatii 6tti jalqaba 6 a.m. in the morning. Waaqayyo isin haa eebbisu. Boleh sakit dari terdawas. Thank you, Tuntuti Kesan. Martina.